Marsaan laguu gaafuma laguun dhiigni laguu yaa'u eegala. Guyyaa marsaan laguu dhaabbatee irraa eegalee dhaabni gadaamessaa kan gara keessoo indoomeetiriyeemii inni jennu jechuudha. Bifa haarawaatiin of ijaaruu fi dagaaguu eegalaa jechuudha. Marsaa itti aanuu fi ulfaaf qopheessuudhaaf. Naannawa guyyaa 14ffaa irraa eegalee hanqaaquun dhalaadhaa. Ovaarii dhalaa irraa ka'uudhaan ujummoo gadaamessaa keessa dabartee karaa gadaamessaatti deemuu eegaltii jechuudha. Yeroo kanatti yoo ispermiin kan jiraatu ta'e jechuudha. Sanyiin dhiiraa yoo kan jiraatu ta'e fertilaayizeeshinii waan gaggeeffamuuf ulfi ni uumamaa jechuudha. Yoo ispermiin kan hin jirre ta'e jechuun yoo fertilaayizeeshiniin kan hin gaggeeffamne ta'e ulfi waan hin uumamneef gadaamessi bifa haarawaan sheed gochuu eegala. Indoomeetiriyeemiin gadaamessaa jechuudha. Sheed gochuu waan eegaluuf marsaan laguu akka haarawaatti itti fufaa jechuudha. Galatooma.